yaa rabbi kun waggaadhaan nu geesse waggaadhaan nu gahe ijoollee koo maatii koo nagaa naa godhi. Moo kuma kanaan dura nan jaalladhe jechuuf immoo. Jaalalli na qabuuf immoo. Hangi yoomisitti garuu abbaa faanaa firii malee kan turte. Maaliif hiriyaan qabattu? Saalfataa kanaan hin jirre. Walaabee keessa akkasitti gadi rukutamaa. Sodaatee rukutaa sodaadhee. Kana dura dhukkubsattee gara hospitaalaa dhuftee beektaa? Jaalala lakkuu. Keessumattuu erga abbaan kee du'e takkittii kana si malee maalan qaba. Waame kan rakkatteen guddiseen dalaguu dhabuufatee. Diraamaa qabiyyee fi bifaan adda ta'e kana Aanaa Entertainment OBN wajjin ta'uun yeroo dhiyootti isiniif qabatee dhiyaata. Marree isinis ittiin buhaaraa. Boontuu. Ati otoo rakkoon tokko sirra gahee harka kanaan ana sun maaliif? Bayi mana kana. Sponsora gochuun tajaajilaa fi oomisha keessan akka beeksifattan affeeramtanii jirtu. Jaalala lakkuu.